Allahan jalla jalaalu nuun ta'us nama biraatiin ta'us diina isaa kana gararree godhu ballama ifiifi seenee jaalowwan kiyya yoo isin if duuba deebitanis isinin jijjiiraa jee bar ana haajaa musta'aa jee isinirraan qabu waqaala jalla thanaa'u wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma laa yakunuu amthaalakum jee bar yoo isin if duuba deebitan Allahan jalla jalaalu orma biraatiin isin jijjiiraa ormi dhufu sana ammoo akka keessanii hin ta'anii jee ati da'awaa dhiiste eenyu miite lubbuutee miite eenyu miite dhengadda ija guutuun namni sin laalu arraan tana ammoo namuutu muudii si qabataa namuu garuu yoo diina islaamaatiif nu cufaatu xiqqaa fi guddoon shamaraa fi dhiiraan akka hoggumee ka waliin jenne ambaasaadara diina islaamaa haa taanu namuutu daa'ii haa ta'u yeroo kana jennu masgiidatti galaati minbara irratti ba'a khutbaa godhaa oduun ta'ini minbara islaamirraa irratti namuutu dhaabbatee jaalawwan kiyya islaamaa da'awaa godhuu qaba haati ilmaan isii naamusa irratti guddisuudhaan joollee isii qaraatii qaraa'isuun intala amat torbaati jettanii joollee xixiqqoo teessan tashamaraa jiinsiin uffisiniif kalloo jiitii umaran arrumaan tanaan ijaabaa uffattu gaafa biraa rakkoo sineetii mucaa kee yeroo amat torba ga'e salaatatti isa ajaji amata 10 yeroo ta'e tumiin shamarri yoo mana keessa jirte rasuulli salawaatullaahi wasalaamu akka jeetti gargar baasaa nuun jaanii bara akkasii mokkam riyaadu saalihiin keessatti hadiisa kana cufni keenyaa'u qaraanee jira namuutu diina islaamaatiif ambaasaadara ta'uu qabaa booddeen obboleeyyan kiyya ka islaamaa ka diina islaamaati fuldirri ballina fuldurri diina islaamaatii fi ummati shira yaadu hamma fadhe shira haa yaadu diina islaamaa kana xiqqeessuudhaaf mirga shamaraa in eegu diinni islaamaa nama cunqursa keessaa'uu jaarsaa fi jaartiin agarree maal jaaniin jaarsi wattaaddaraa zabanyaa gartee waardiyaadhaa jaartii isaa caccabsee ka if jala bulchuu ja'anii bar numa ja'anii akkana jechuu isaanii waliin rasuula sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arrabsuu isaanii waliin diinni islaamaa jaarraa 20 takka waliin hin deemu jechuu isaanii kanaa waliin diinni islaamaa nambar waahid gararree akka ta'e Allahan jalla jalaalu baallama nuu seene quraana keessatti baallama gammachuun ta duraa obboleeyyan kiyya bishaaraa rabbiin jalla jalaalu rabbii booddeen ta diina islaamaatii je'ee kanu gammachiise keessa aayata tana na waliin qaraa waqaala ta'aalaa dhikru yuriiduuna liyutfi'uu nuura allaahi biafwaahihim والله متم نوره ولو كره الكافرون يريدون ورمي كافرا نفدا جيبر ليطفئوا نور الله نور ربي دينا إساكنا دامسو دفدني بأفواههم أفانوان إسانيتين الله جل جلاله أمو دين إسا نغوتا جي جالوان كي كإسلاما كافروني هم فدن اللي حاجبني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون جيبر هو جتون إني إبادات فهورت إسا إرجما إسا إرجسني بالهدى أجل لود أنك إرجسني ودين الحق دين حقات كإرجسني ليظهره أكا ملسف جتة على الدين كله دين جفرة دين إسلام دين جفرة دين نصارى دين يهودا واقفتا ايتستي وان فيت فيدي دين اسلام نمبر واحد غوديتين مولساجي هم فدي مشركوني حاجب بني جيبر بودين تدين اسلامات انافئتي شورة تبچو قبنو جرا مال غدو قبنا انافئسن غاف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اورمي غري غاف سن قفسا لا ورب الكعبه amman tanas hamma qiyaman dhabbatutti jaalawwan kiyya islaama diinni islaama nambar waahid irraa takkaa bu'een beeku nambar waahidumaan isiniin jaa diina bareedaa kana maamalkacaa takka malee rabbiin jalla jalaalu rabbi kanuu kanne kanaaf wareegamuu qabnu ni qabna moo qabnu ni wareegamtanii mee lubbuu ta'isaniif takbiirtaa takka kannaaga abootti deebisi takka baallama rabbiitiin isiniin jaa bar jalla jalaalu rabbi bakka sadii keessatti bar akkana gaje suuratu saf
سورة التوبة في سورة الفتح كيستي ما ينسي أد وكفى بالله شهيدا رجال الله الرتي هذا بتوجه جالو وانكي كسلامة إسا توتو بالما إفر رجال دين إسلاما غررين نمبر واحد قد أجي جالو وانكي